ሳዑዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ14 ሀገራት የአንድ ዓመት ቪዛን ማገዷ ተዘገበ። ሳዑዲ አረቢያ ያልተፈቀደ የሀጅ ጉዞን ለመግታት ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ14 ሀገራት አዲስ የቪዛ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረጓ ተገልጿል። ኤጋ የሮ ደርቤ አካ ሳዑዲ አረቢያን ብዮታ ኩዳ ቶኮ ኦል ዮካን naga kuda afurii akka cufte sini dhiyeessee ture. Isa kanarratti namoota hedduuf gaafii ta'ee ture. Gaafii uumee ture. Namoota hedduun koomintii jalatti kan na barreessitan baay'een keessan ni jirtu. Kanaafuu namoota akkamitti cufame kan jedhu immoo viidiyoo kana keessatti argattu waan ta'eef hanga dhuma viidiyoo kana wajjin hordofaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa namoonni hedduun cufamuu biyyoota arabaa irratti kan gammaddan akka haa cufamu kan jettan baay'een keessan koomentiidhaan ibsachaa kan turtan hedduu keessan argaan ture. Warroonni kun immoo akkamitti cufamtii balaa biyya arabaatiif jiraanna kan jettanis koomentii jalatti argaa ture jechuudha. Koomentoota warroota komii kaasanii fi warroota gammachuu cufamuu ishee ibsitan hunda keessanuu koomentii jalatti argee jira. Kanaafuu jechuudhaanis immoo dhimma kana adda baafadhee gara keessan dhiyeessuun dirqama kootii waan ta'eef agan adda baafadhuttas sin jalaa ture siniin jedha. Namoonni hedduun gaafii garaagaraa na gaafachaa kan turtan keessattuu obboleettiin keenya takka viizaa hojjechiifasiin jira. Obboleettii keenya takka viizaa hojjechiisee fi kanaafuu akkam ta'aa naan jettee na gaafattee turte. Kanaaf dirqama adda baasuu waan qabuufan si jalaa ture dhiifama guddaa. As keessatti viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofii ni argattaa gaafii keetiif deebii ni argattu. Warroonni gaafii isinitti ta'e viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadha. Waa hundumaa ni argattu siniin jedha. Egaa biyyoota 14 Saudi Arabiyaan Itoophiyaa dabalatee waggaa tokkoof ofirraa dhaabdee jirti jechuudha. Namoota akkamitti ofirraa dhaabdee biyyoota akkamii cufte kan jennu immoo akkan hubadhettis akka viidiyoo dhaggeeffadhettis jechuudha. Akkan immoo ilaalettis kan ishiin ofirraa cufte warroota turist viizaa yookaan immoo firii viizaa warroota jedhanii warroota akkasiiti jechuudha. Fakkeenyaaf warroota firii viizaa hojjechiifatanii biyyoota arabaa dhufan warroota naggaadee nigdii garaagaraa hojjetan jechuudha. Naggaadee biyyoota keessaa gara biyya meeshaalee biyya alaa gara biyya keessaa galchuudhaan warroota hojjetanii fi warroota firii viizaa hojjechiifatanii yeroo hundumaa biyyoota arabaatti deddeebi'anii hojjechuu danda'an warroota akkasiiti kan isheen ofirraa cufte. Akkasumas immoo warroota hojii የቤት ሰራተኛ yookaan hojjettuu mana keessa hin cuufne wanni sodaataniif hin jiran warroonni viizaa hojjechiiftan yookaan viizaa qopheessi obboleewwan keessan fiduu yaadaa jirtanillee hin cufamne waan ta'eef isinii dhufuu ni danda'u. An akka keenya shaqqaalaa jalaa hin cufamne warroota shifeerii garaagaraatiin dhufuu barbaadu hin cufamne kan cufame warroota naggaadee nigdii nagadatanii biyyootatti deddeebanii nagadatan Saudiin biyyoota warroota akkasiisan ofirraa dhaabdee jirti. Firii viizaa hojjechiifattee dhufuu hin dandeechu biyyarraa jechuudha. Isiniif galeemi haala kanaan cufamee jechuudha. Namoonni hedduun cufamuu isaatitti ani garuu akka mataa kootti odoo cufamee dasna jedha jechuudha. Maaliif amma sababa banameef jechuudha. Kan as keessaa dalagaan argatu kan dalagaa seenee mindaan argatu waa hedduu ta'aa jira. Faayidaa isaan argine jechuudha. Biyyoota arabaa kana miidhaa isaa malee ani faayidaan isaa kana jedhee odoo kana jedhinaan jedhani wannoota isa keessaa faayidaa argadhe yoo jiraate yaa afaan arabaa baradhe hojjedhe jireenya baradhe malee maallaqni biyya arabaa na fayyade jedhee wanni dubbadhu irra dhaabbadhe hin jiru. Gaafa biyya galee maal akkan yoon arge wajjumaan laallaka gaafa biyya galee wanta asitti hojjechaa jirru ammaaf garuu haasa'uma siniin jechuu jaaladha. Jiruun biyya ormaa keessattuu yeroo ammaa kana ijoolleen amma dhufaa jiran kun baay'ee miidhamaa jiru jechuudha. Miidhama gurguddaa madaamonni xiqqaate hojii wayyoo dogongorte sitti iyyitii nama rifachiisu waa garaagaraatitu jira. Anillee akkuma keessanii hojjettuu manaa yookaan immoo sarraatenyaa achi dhufaa jiruuf cufame jedhee baay'ee gammadeen ture. Ergasii viidiyoo lammataa keessatti garuu akkas osoo hin taane warroota firii viizaa hojjechiifatanii dhufanitu cufama malee warroonni akka keenyaa dhufanii hin cufamu jechuudha. Wannoonni nas keessatti isiniin jechuu barbaadu yoo jiraate illee Itoophiyaa irraa gara naa dhufuu fi dallaalaan hin dhufina yoo dandeessa. Yoo danda'ame jedhe dallaalaan biyya arabaan dhufina. Dallaalli biyya keessatti isin dallaaleeti ejensiidhaan ol sin agarsiiseet isin ejensii ittiin dhuftasanii waliin bartani beekaa.
ejensii biyyarraa dhufta sanii waliin bartanii kan wal bartan isin dallaala kan waa hunda sinii fixu dallaala jechuudha. Yoo as geessanii rakkoo keechaan ejensiin sinii furu hin jiru. Ijoollee baay'een rakkoo keessatti kufaa jirtan baay'een keessan as geechanii yoo rakkattanii iyyattan kan wanni takka isinii dhageetti dhabu sababii dallaalatiif jechuudha. Dallaalli yookaan ejensii isin ittiin dhuftassa sirritti wal sinin barsiisu ofiisaatii porososii barbaachisu hunda ni xumuraa kana godhi isin jedha waan saniin goota saniin booda ejensii keessaniin sirritti wal sin qunnamsiisu wal sin barsiisu maaltu akka si barbaachisu maaltu akka sin barbaachifne gaafa biyyoota arabaa dhufte sin barsiisu sittiin himuu gaafa as geecha rakkoo gurguddaan ijoollee hedduu mudachaa jira jechuudha. Kanaafuu yoo danda'amaa ta'e dallaalaan dhufoo osoo hin taane biyyoota arabaa yoo dandeessanii imbaasii dhaqaatiif Finfinnee keessa imbaasii 54 oltu jira waan ta'eef imbaasii sanitti fayyadamaati haala saniin biyyoota arabaa koottaa ejensii keessa saniin walitti dhufeenya guddaa godhadhaa rakkoo yoo sinirra ga'e akkas dafanii sin dhaqqabuu danda'an dirqama ejensiin keessa waan sin gorsu qabaa waan sin hin jedhu qabaa biyyoota arabaa yoo dhufta waan sin mudatu sinitti himuu danda'u. Kanaaf yoo dandeechan karaa seeratiin guutatii karaa imbaasiitiin imbaasii keessa sanii sirritti wanna gaafii sinitti ta'ee gaafa as geessa wantoota sin fayyaduu fi wantoota sin miidhu sirritti adda baafadha. Ijoolleen obboleewwan keessan biyyarraa fidaa jirtan fiduun duratti obboloota keessan sirritti gorsa. Wantoota isaan asitti yoo dhufan isaan fayyadu wantoota asii yoo galan as ga'aa isaan miidhuu fi kan isaan fayyadu sirritti adda baasaa itti hima. Hojii biyya arabaa irra butaa ittiin himina. Gilxii godhaati biyya arabaatitti maaltu akka hojjetamuu qabu gaafa as ga'an bakka dirqama waan hunda akka hojjechuu qaban boqonnaan takka akka hin jirre manaa gadi ba'uun akka hin jirre wanta madaamiin jette malee asiif achi niqniq jechuun akka hin jirre afuuraa baafachuun akka hin danda'amne irra butaa odoon taane gilxii ifa godhaatii itti hima. Fira keessa yoo ta'e obboleetti keessa yoo ta'e nama beektan aantee keessa yoo ta'e waa'ee biyya arabaa gubbaa qofa osoo hin taane keessa gadi bu'aatii itti hima. Dhugaa ijoollee baay'een as ga'anii miidhamaa jiru as ga'anii rakkachaa jiru kufaa jiru rifaatuudhaan waa garaagaraatiin bakka yoo as ga'an jabduu akka sibiilaa akka ta'an sirritti beekanii ofitti amananii dhufuudha. Kan immoo wanta asii achitti himamu kana warroonni sodaatanii jedhani haa hafani jechuudha. Beekanii hafuu wayya malee wallaalanii dhufanii asitti rakkachuu wallaalanii dhufanii asitti boo'uu na dhaqqabaa jechuu bilbila qabachuun akkan eeyyamamne akka barbaadan ta'uun akkan eeyyamamne yoo as ga'an wantoota mana madaamii keessa jiran manoota madaamii hojii suuraa ka'anii poostotanii madaamiin ishee argitee rakkoo akka irraan geessu yoo as ga'an tiktokii fayyadamuun madaamonni akka lolan waan hunduma jechuudha. Hojiin mana kana keessa akka baay'atu meeshaan kushiinaa keessa dhiqamuun akka baay'atu akkasumas immoo nyaanni barbaadan akkan argamne hojiin baay'ee akka nama dadhabsiisu manni isaanii akka guddaa ta'e kana ijoolleen isaanii akka barbaaddetti guddoodha xiqqoodha doo naman jedhin kan nama ajajju ishii jedhame akka hojjechuu fi dandeenyu kana hunda jala muraatii itti himaadha. Ijoolleen asoogaan rifatanii baay'een isaanii waan hin taane keessa galaa jiran baay'ee natti dhaga'amaara. Yeroo ammaa ijoollee amma dhufaa jiran ijoollee afaan hin beekne as ga'anii waan isaan ta'aa jiran hunda miidiyaa irratti baasaan jirru malee waan garaa nama nyaatu bichaadha jechuudha. Wanti guyyaa guyyaadhaan argaa oolaa jirru wanta baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Madaamonni immoo hojii isaan kan nu fudhataniif maalidhaa fi yoo nuti rifanne nu sossobuu yoo nuti dhimamne nu dhumamsiisuu osoo hin taane akka mana isaanii keessa hojjennuuf jechuudha. Tokkoof tokko taane akka mana isaanii keessa hojjennuuf malee akka isaan rakkisnuuf miti jechuudha. Waan tokko yoo jenne waan tokko yoo rakkisne akka rakkoo bakka butaniituma alatti gannu darba wanta akka nurratti argan taana mana akka ol seennu kan hin barbaannetu jira. Ani mucayyoota akkasittan arge Ugandaadha sababa hin dhukkubee guyyaa 3 hojii dadhabde kan hojii guyyaa 3 guutuu hojiin kan nuun hojjenne ciisnee bakka ciistutti si qallamnaa jedhanii gadi baasanii guyyaa guutuu ala oolchanii galgala jechuudha biiroo geecha waan gara nama nyaata yoo doon kenniniif jechuudha. Kana jira waan ta'eef obboloota kooyi adaraa keessanii obboloota keessan gorsaati jalqaba odoon biyyaan dhufin sirritti gorsaan bilcheechaa jechuudha. As gaanii ijoolleen akka rakkanne gorsaan bilcheechaa obboloota keessan firoota keessan aantee keessan nama aattee aantan jechuudha malee akka biyya ormaa gizee dhufan as gaanii akka ijoolleen hin rifannee kuni affeerraa kootiidha. Bakkaan dogongoretti bakkaan simmufachisetti immoo dhiifama guddaa siniin jedha obboloota koo hunduma keessaniyyuu. Viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galata.